Alibirra. Barnoota, ammas barnoota, dhalaata hunda. Jira jirtu daawwataa fi hordoftoota qaalii addunyaa mara jettan akka sagantaan torbee Dr. Abiy irraa yaadannoo Dr. Alii Birraa akka tifufte jirti. Sagantaan irraa sagantaa miilaa jechuudha. Sagantaa ispoortii sagantaa miilaan asirraa laggaarraa hanga laggaarree miilaan deemanii sagantaa sana hanga dhuma sagantaa ittiin laachisaatiin faana tura. የአዜሮ አንደኛው ዓመት መታሰቢያ
di mana Bapak Dokter Ali berada. Gusto di mana nagkaharga angka nagareda Habaja yang gratis dari dunia mereka cepat sekali di mana kebetulan hancur. jechuudha. Kan kabajamaa jiru jechuudha. Hawaasni Dirreedawaadhaa bitaa mirgaan bahuudhaan yaadannoo waggaa tokkoo kan habaja aartist Alii Birraadhaatiif
جلالا تذكروا بياء ندرك أنديم ناكوي كتاب من جلالا تذكروا بياء ندوي أنديم ندوي كتاب baritu ganamu maritu galgalu turam ata ya dalemulu baritu ganamu maritu galgalu يا دهلم Beredu surate Turat kami Netidu mate Ya dakhil nabi Beredu surate Turat kami نسيت ماتي أدخل أتبه فريت جنمو وريت كالقلوب ترام الأتى يا دولة الملوك Ali Birraa gadaa guufaaf gabbinaa seenaa bareedaa nu bira kaa'ee deeme nutis akka artistootaatti leegaasii isaa qabannee gara fuulduraatti akka deemnu gamanumaan dhaamsa dabarsaa. Kana malees warri artistoonni jajjabni hundeessitoonni artii uummata Oromoo seenaa uummata Oromoo ka afran qalloo ka warra naannoo kana yookaan Oromoo Harargee qofa odoo hin taane fakkeenyota gola hambaa gola Oromoo hundaa waan taateef seenaa isaan duudhaa isaan fakkeenya isaan kaleessa ol kaanee deemane itichinee tursinee gara fuulduraatti deemuuf hundulleen isaan faana jirraa. Artistoonni fakkeenya artistoonni akeektuudha artistoonni raagaadha artistoonni hubataadha artistoonni waa hunda ba'atee saba cunqurfamaa saba gaaffii mirga isaa qabu ba'atee deema waan taateef kallattii kaminuu
akkana guyyaa guyyaa isa yaadachuun kan lubbuun jiru jajjabeeffachuun isa dhukkubsate gargaaruu kallattii kamiinuu akka nu artistoota Oromoo baattoo sirna gadaa kan ta'an artistoota keenya kana yeroo kamuyyuu cinaa dhaabbannee jajjabeessinee isaan lubbuun jiran cinaa dhaabbannee isaan rabbiin immoo fudhate immoo akkaataa kanaa yaadachuun nurraa eegama. Horaa bulaa deebanaa. Rabbiin abbaa keenyaas rabbiin doktorii kabaja artistii keenyaas boqaa isaa taa qabatu siniin jedha. Horaa bulaa deebanaa. Galatooma. Yeroo hundayoon gara lafa kanaa dhufu gammachuun natti dhaga'ama. Akka waan boqonnaa daqiiqaa 45 baheetti natti dhaga'ama hoggaan gara nu dhufu. Waa'ee seenaa Alii Birraa dubbatameera. Kana caalas dubbatamutti hanqatu. Ani amma waa'ee gadda isaan dubbadhu, waa'ee carra qabeessummaa isaan dubbadha. Alii Birraa carra qabeessa. Namoonni Alii Birraa wajjiniin qabsoodhaaf manaa ba'an aarsaa hedduu kaffalanii nu sadarkaa kanaan nu ga'anii jiru, nu magarsaniiru. Garuu carraa Alii Birraa kana hin arganne. Kanaafuu Dooktar Alii Birraan carra qabeessan jedha. Oromiyaa bal'oon dacheen afran qalloo Alii Birraa magarsitee guddistee Oromiyaadhaaf laattee Itoophiyaadhaaf laattee Afrikaaf addunyaadhaaf geessiteerti. San hundarra deebi'ee garuu Dooktar Alii Birraa deebi'ee dachee afran qalloo biyya abbaa isaa tuffate. Biyya isaatti deebi'ee ta'u. Kanaafuu Alii Birraan carra qabeessan jedha. Alii Birraa qofaa miti dacheen tunis carra qabeessa. Ilmoo guddisteetoo sadarkaa kanaan geechee addunyaadhaaf laatte kana bobaashiitti deebistee bobaashii jalatti boqachiisteerti. Kanaafuu dacheen tunis carra qabeessan jedha. Inni biraa kan inni ibsuu barbaadu uummanni Dirree Dawaa ijoolleen afran qalloo isinillee carra qabeessan isiniin jedha. Maaliif hoogganaa akka Kadir Dawaar kan argattaniirtu. Yoo kunuunfadhaadhaa ta'uu baannaan nuti gara jiddu galaatti fudhannee deemna ture. Oriijinaala isaa yoo dhawwattanillee kooppii godhannee fudhanna malee dhiisbasitti. Isin qofaa miti innis carra qabeessa. Uummata akka keechanii hoogganuudhaaf carraa kan argate kanaafuu carra qabeessa innis. Uummata bayeessa, uummata qabbana kana jechaadha. Kanaafuu jaalala kana isin irratti haa irraanfatu. Nagaan oolchee isin haa bulchu. Sagantaan kun immoo hoggaadhaan kan ittiin wal agarru naa godhu kan amma jalqabameetoo dhaabbatu akka hin taane tole. Galatoomaa ulfaadhaa lafa nagaa jiraadhaa. Akkam jirtu jamta uummata magaalaa Dirree Dawaa, uummata jaalalaa, kabajamtoota keessoota keenya maqaa keessan waamee hin fixu. Akkuma gulantaa keessanitti baga nagaan dhuftanii baga guyyaa kana geessaniin isin jedha. Egaa torbee doktora kabajaa torbee doktora kabajaa artisti Alii Birraa kabajaa jirra. Alii Birraa guyyaa hin yaadatamne hin qabu. Guyyaan cufti kan isaati. Alii Birraa waan irratti hin weellisne hin qabu. Gama fayyaatiin yoo jenne, gama ispoortiitiin yoo jenne, jaalala yoo jenne, dhaloota of barsiisuu yoo jenne, Alii Birraa waa mara qaba. Kanaaf Alii Birraa nuti yaadannees yaadachuu baannees kabajaa keetiif malee inni hojii isaatiin yeroo hunda yaadatamaa ni jiraata. Alii Birraa kabajuun kanaaf of kabajuudha jechuudha. Yaadachuun of yaadachuudha jechuudha. Artisti Alii Birraa torbee isaa kabajnaa jirra. Ji'a isaatis yoo ta'e, waggaa isaatis yoo ta'e, akka lakkoofsa Oromootti akka gadaa Oromootitti gadaa Alii Birraa jedhamee yoo kabajame, biyyi tuni biyya Alii Birraa jedhamtee yoo waamamte itti xiqqaata malee ittiin guddatu. Kanaaf Alii Birraa yeroo lubbuudhaan jiru kabaja nutti horee namoonni yeroo inni dhukkubsaturraa eegalee isa cinaa dhaabbattanii isa dhaggeeffattanii isa nuu yaaltanii addatti obbo
yaadataa Junaddiin yeroo baay'ee waa'ee isaan namni hin kaane waan hojjetu dahootti kan hojjetu artistoota keenya yeroo hedduu nama cinaa dhaabbatu carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Akkasumas kaantibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa obbo Kadir Johaar yeroo dhukkubsaturraa eegalee sirna geggeessaa isaarraa eegalee sagantaa akka fakkaatu kanas qopheessuu dabalatee isa yaadachuun isa kabajuun artistoota darban kan biraas artistoota lubbuudhaan jiranitti samiree horuu waan ta'eef galatoomaan jechuun ni barbaada. Ulfaadhaa jiraadhaa. Galatoomaa jennaanii harka naa iddoo isaanitti naaf geggeessaa galatoomaan isiniin jaa. Keenya afran qalloo baay'een isaanii hundi asitti kan kubbaan taphatiin hin jiru. Ganti kun ganda qoree keessatti hedduun isaanii asii bahanii adeeroon asitti dhalate akkasumatti kabajamoo kantiibaan keenyas asumatti dhalate akkasumatti shamarree Firdoosa ni beektan Daawwii Dizaayin Finfinnee keessatti iddoo garagaraa waltajjii garagaraa miidheessitee waan hedduu kan hojjettu ammallee hojjettaa jirtu isiilleen asumaa baate. Kanaaf namoota hamilee qaban namoota hojjetan namoota nama kakaasan baay'ee asirraa bee gaara agartan kana keessatti seenaa baay'ee qaba gaarri kun dargaggoota hedduu leenjisee baasee yeroo qabsoosan amma immoo kantiibaan keenya isaan kana walitti qindeessanii eeggadhaa naannoo teessan jedhanii jijjiirama kanatti dabalanii warreen naannoo kana eegan waliin hojjetan waan ajaa'ibaa gaariidha kan hin argee namni hundi beeku. Jijjiiramni akkasumatti kabajamoo obbo Ibrahim itti aanaa kantiibaa waliin qindaawanii Dirree Dawaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa xiqqoo jechuu afaan hedduun bakka itti haasa'amu waliin walitti qabanii nageenya gaarii bareedaa akkaataan itti gaggeessaa jiran wantoonni duraan hin jirre baay'een hojjetamee pirojektiilee garagaraa yoo hireen argamtee akka laaltan anuu rikoomandi kaniin godhu. Riifoormii karaa nageenyaatiin godhame amatuma muraasa dura waan baay'ee tokko dhagayaa ture sun hundi amma wal qixxaate hojii guddaa qindoominaan hojjetan waan ajaa'ibaati jechuudha. Asumaanuu galateeffachuun barbaada duraan dursee jechuu barbaada. Kanaaf sagantaan keenya itti fufaa nuti gammachuu guddaa qabnaa ergama gaggeessaa jirru kana artistoonni keenyaas nu hundinuu fuuldura akka irratti hojjennu karaa bannee jirra iddoo garagaraa biyya garagaraa kutaa garagaraa keessatti kana ni goona namni immoo osoo irraan dubbanne hin deemne hangafa keenya Shantam Shubbisaa artistii hayyuu keenya seenaa guddaa kan qabu kan arra lubbuun nu keessa jiru hiree guddaadha kuni ani hedduun isa arguudhaaf maaliif waahila keenya abbaa keenya isa jennee dubbanna artistoonni kanaaf Alii Adeeroo maqaa hedduun yaamnaa jechuudha. Hedduun gammadee akkanuma tahanii dhufanii Awustiraaliyaa irraa asitti argamanii innilleen asuma naannoo kana Alishabboo irraa kaasee hundi isaanii bakki kun gaa seenaa guddaadha qabaa galma afran qalloo bakka yoo afran qalloo waan isaa barbaanne research iddoo garagaraa irra godhuuf achuma dhufnee achi keessaa seenaa hedduu seenaa isaanii akka argannutti dhaabnuuf teenyaa jedhanii jiranii iddoo kanatti waggaa dhufu waggaa kaan waan baay'ee arginaa jechuudha. Kanaafuu isaanis as jiranii hiree guddaadha hedduun uf galatoomaa qabsoon isin diriirsitan xurreen irra nu ooftan arra asiin nu gahee walitti nu qabee kana nu garsiisee jira. Umrii dheertuu argadhaa galatooma. Akka mul'atan galatooma Dirree Dawaa galatooma kabajamtoota galatooma ilmaan Ali Birraa ilmaan Ali Birraa fuuldura Araddaan tun araddaa seena qabeessaati. Wanni seena qabeessa jenneef artistoota bebbeekamoota gurguddaa aradduma kanarraa kan bahanii takka Dr. Ali Birraa Adeeroo ganda qoree dhalatee asumatti magaalaa tana keessa aradduma tana keessatti shaakalee asumatti baandii afran qallootiif akka waliigalaatti gandi kun ganda Oromootti beekama.
Zaniif asumatti irra guddaa shaakalli hojii wal qabee akka magaalattis beekamaa ture. Itti aansi warra jiruun jiru keessa ammaan tan Awustiraaliyaa jiranii Ali Shabboonis ganduma kana araddaa kana akkasumatti illee abbaa keenya Shantam Shubbishaan nu keessa jira. Mandara 4 jennaani achuma keessa ganda kana gala inninis jiraata araddaa tanaati. Warri maqaan beeyta warri hin beeynes Jeeseppoo jaaniini inninis ganduma kana warruma araddaa tanaati jechuu barbaadeeti. Akkasumatti illee Abdibuu inninis aradduma tana irra guddaa artistoota gaa maqaa isaanii tuqee fixuu hin danda'u. Khannaa rabbiiti kun khannaa rabbii shakamiin qabdu jaanii kanaafuu waan rabbii nu kanne jabeeffachuun gaariidha. Manguddoonni gurguddoon duriis wareegama asii kafalaa turanii kana akkanaa fudhatanii jechuu barbaada galatooma. Odoon buune yaa wallisaa ta'uu baadhus reefuu Saaliyaanis ibsitee jirti. Wallee adeeroo mata mataa dureerraa hundi keenya ni beeynaami. Gizeen anjee hundi keessan itti fuftanii jechuudha. Anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya Oromiyaa kan uumaan badhaatu handhuura abboodhaa galatooma. Lakkii yoo achi daangaa dabarre ammas gaa kantibummaa dhiisee artistii dorgomuu deema akka hin jenne kan biraa rabbi immoo namummaa kan seera jallisee. Ati teenya takka maltu addaan nu baasee maltu addaan nu baasee. Sanimi tasadaffaa dhufna ispoortii fayyaadha ispoortiin gala ispoortiin guddina ispoortiin jaalala ispoortii galatoma. Takkaa hafe ganaadha. Daganaa hin fixanneerta magaalaa tiyyaa boodaan itti deebi'a. Walii dhaggeeffachuun gaariidha jeeti. Sadarkaa gizee akkana artistoota harkanne kana nutis waan dandeenyu isaan garsiifachuun bareedaadha. Shurururu yaa burtukaane hoo damma waallalaa beensi fudheen galaa. Shurururu burtukaane hoo damma waallalaa beensi fudheen galaa. Achirra dhaabna gaa. Ganaadha gaa. Barnoota afeemi. Barnoota ammas barnoota dhaalata hundasaa ayyoon barnoota barnoonni dhugaa. Itti guutaa galatooma. Amma tanaafte maayii tangoo lamnuun. Magaalaa teenyaanimi eenyutu jaame nama baasee dhiiree anaa jaa jettee magaalaatii yaa yoo baleeyyan kiyya ja'an gaariidha. Yoo sagalee biraatiin naaf aarsan gaariidha. Dirree daawwaa bunaa bishaan laga harree jedhaka. Dirree daawwaa bunaa bishaan laga harree jaalala akkanaa takkaayyoo nagarree jaalala akkanaa takkaayyoo nagarree. Gaariidha isii wanni jette yaa'u dirreen biyya jaalalaa ta'uu ibsitee dirree biyya hayyoota caayaan barnoota kan Oromoota caayaan hundoota kan wallisoota kan bahoo dhihoo hundaas jaalata dirree dhaawaa galatooma. Wanni nanjeefiin qabaa DJ Dus macarrashaa tanaanii nuu goolaba jaalala akkana rabbi nuu qabne ammallee nu haadhiisu hawaasa keenya immoo gajjannee tajaajiluudhaaf gabbuunee wajji haasofnee akka saahibanatti wajji taphannee wajji haasa'uudhaan hiree kana iddoo biraatti hooggansi biraa hin harkatu nuti ammoo eeba rabbii qabna galatoomaa irra nu haa irraanfatu jenna.
Egaa Dooktar Nyaafii Ordonyi Qaqqaalii Xinnaa Intaaraa tan fakkaatti akka itti bashannantan akka waaraa baratan abdii guddaan sirraa qaba. Torbaa yaadannoo Alii Birraa akka itti fufee jira. Sagantaa biraatiin golee deebinutti turtii gaarii.